Waan baay'ee takka garaa nama nyaatu jechuudha. Akkuma suuraa irratti argitan namicha kana mana foonii keessa hojjeta. Mana foonii isaa keessatti garuu foon horiiti jedhee foon wantoota garaagaraa nama gurgurachaa turedha jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana keessatti mana nyaataas deemanii foon fayyadamuun baay'ee ulfaata. Garuu waan hundaafuyyuu baga waaqayyoon isa salphisee kan akka namicha kanaatitti wantoota garaagaraa sobaan gurguranis jiraachuu danda'anii hanga danda'ameen garuu mana nyaataa foon fayyadamuu irraa ofaa eegnu sin jechuun jaaladha. Waan hedduu takka qalbii nama cabsuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota siyaasituuf jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii kootti taatanii hordofaa guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo hedduu nama ajaa'ibuu fi hundumti keenyayyuu waan baruu qabnuu fi akkasumallee irraa of eeguu qabnu tokko kan qabadhee dhufee jiru jechuudha. Dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Egaa biyya keenya keessatti namoonni tokko maallaqa argachuudhaaf jecha gochi isaan godhan baay'ee nama gaddisiisa, dhala namaa irraa hin eegamu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti argitanidha. Namichi kun mana foonii keessatti jechuudha. Foon horiiti jedheetu waan biraa gurgurachaa ture. Haa ta'u malee garuu iccitiin isaa tasa jalaa baate jechuudha. Hanga sa'aatii itti iccitiin isaa bahu kanatti ingidiin namoota hedduu akka foon wantoota garaagaraa nyaachisaa ture. Maqaa dha'uudhaaf illee natti ulfaata. Nyaachisaa turedha kan argaatii ture jechuudha. Sagalee isaanii seentanii ilaaluu dandeessanii muluu viidiyoo isaanii daawwachuu dandeessan jechuudha. Nama 180 wayiidha kan ilaale jechuudha. Dhugaan baay'ee tokkoon gaddeessa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maquma foonitti iyyuu dhahuun hedduu takkaan jibbisiisaa jira amma jechuudha. Maaliif foon maalii akka nyaachaa jirru, foon maalii akka gurguramu hin beekamu yeroo ammaa kana keessatti biyya keenya keessatti jechuudha. Namni kun nama mana nyaataa qabudha. Mana nyaataa isaa keessatti garuu fillafiititti foon horii godhee gara duubaatitti garuu foon wantoota garaagaraa godheetu isa san gurgura jechuudha. Kanallee kan gurguraa ture namoota waa'ee foon ittiin bittaa hin beekne. Namni kamiyyuu foon hin bitaa garuu haalli nuti ittiin foon binnu garaagarummaa qaba jechuudha. Keessattuu warri mana foonii taa'anii achitti nyaatan xibsii ta'aa waan garaagaraa achitti nyaatanii kan ajajatee zoor jedhu ol seenee taa'utu jira. Kan immootu hanga foon sun isaan muramutti iddoo san dhaabbatee foon san mursiisee kattafsiisee fudhatee deemutu jira. Hanga san kan eegutu jira jechuudha. Tokko namoota ammootu hin ajajataa sana booda ol galee maxaxxii wayii yookiin dhugaatii wayii waan biroo qabatee taa'a. Kanuma isaa xabbafamee yookiin hojjetamee fi dhufe argaa dheedhisu yoo ta'e akkasumatti jechuudha. Warroonni sobabaallee turanii foon wantoota garaagaraa nyaachatillee turanii warroota akkasiiti jechuudha. Warroota akkamiyyuu hin jedhu warroota ajajatanii achi zoor jedhantu foon akkanaa kun itti gurguramaatii ture jechuudha. Namni kun akkamitti nama kana gallaxe yoo jettanii tanaan dura waan dhagaheetu jira natti fakkaate. Nama mana sanii fayyadamu ta'ee fi waliin hojjetu ta'ee hin beeku garuu nama san beekutu iccitii nama kanaa jalaa gadi baase jechuudha. Namni isa bira deeme kun yuutuubara Saamichoo jedhama jechuudha. Chaanaala isaa warri hin ilaalan ilaaluu dandeessanii jechuudha. Achi deemee jennaan amanuu didee yaasallaa sigaa akkas jedhu jechuudha. Maqaan isaayyuu yaasallaa sigaa jedhaniin jechuudha. Akkam akka ta'e hin beeku ani. Jedhee yommuu gaafatu hin barbaaddaa yommuu jedhee gaafatu maal jechuudha akkamitti akkana naan jetta jedheetu namicha kanaan lolee jechuudha. Jalqaba irratti dheekkamee akkamitti akkana naan jetta jedhee jechuudha. Maaliif dhoksaadhaan gurgurataa jira waan ta'eef jechuudha. Sana booda namni isa beeku bilbileetu anatu erge yookiin na beekaa rakkoo hin qabu jedheeni. Namni kun kan iccitii nama kanaa ittiin jalaa baasee si waliinan hojjedhaa meeqannarraa as rakkabda jedhee akkas gatii leeta karaa ture inni waliin hojjechuuf osoo hin taane iccitii namicha kanaa isa baasisuudhaaf dhugaa jirtu isarraa hubachuu fi akkasumallee haala kamiin foon kana gurguraa jiru kan jedhullee dubbateetidha kan jiru jechuudha. Muluu viidiyoo isaanii yoo daawwattan arguu dandeessanii.
jechuudha. Foon kana fillafiititti kan fannisan osoo hin taane gara duubaa yookiin gowaadaa keessatti kan fannisan jechuudha. Nama hubannoo foon bituu namni kamiyyuu hin bitaa, garuu akkuma jalqaba irratti dubbadde ni ajajatanii achii deemu. Yeroo san isaan garuu kan namni sun ajajate osoo hin taane kan gara keessaa kan bineensotaa jedhani isa san muranii kennaafii turan jechuudha. Akkasitti foon waan garaagaraa gurgurachaa turan jechuudha. Gabaabumatti mana nyaataa yeroo ammaa keessatti mana hunda osoo hin taane mana tokko tokko keessatti maal akka gurguramu, maal akka nyaatamu, maal akka hojjetamu dhugaa baay'ee tokko namatti ulfaata jechuudha. Namni kuni atarrafuudhaaf jecha sirriin turre hanga fedheeyyuu yoo ta'e jechuudha. Maaliif namni waan qulqullina qabu tokko, waan boru itti hin qaanofne tokko, waan rabbillee ittiin nama hin gaafanne tokko yoo hojjete, waan qulqulluu ta'e tokko bu'aa guddaa argachuurra bu'aa xiqqaa irraa argatee yoo hojjete isatu filatamaadha jechuudha. Kana jechuun wanti karaa dharaatiin yookiin immoo karaa sirrii hin taane dhufu guyyaa tokko inuma nama salphisa, guyyaa tokko iccitiin namaa inuma gadi baate, guyyaa tokko dhugaan jirtu inuma gadi baate jechuudha. Har'a garuu warroonni fayyadamtoota mana sanitti fayyadamaa turan amma gaafa iccitiin kun gadi bahu eenyumtuyyuu deebi'ee mana sanitti hin fayyadamu jechuudha. Kanaaf hojiin isaatillee ni dhaabbata, haa dhaabbatu. Ana dasna jedhe akka nama tokkootti jechuudha. Maaliif jennaan namoonni kana waa hedduu irraa barachuu danda'anii, of eeggannoos gochuu danda'anii jechuudha. Ani maquma foonii dha'uun jibbe isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee tokko tiniina jechaa jira. Namoota keenyafillee rabbiin lubboonaa haa kennu. Namni hojii hojjetu irratti qulqullummaadhaan yoo hojjete isatu caala malee waan hin taane hojjechuun sirrii miti. Nama hin milkeessu, guyyaa tokko karaatti nama hambisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkasitti namichi namoota sobaatu foon kana gurgurachaa ture jechuudha. Osoo iccitiin nama kanaa haala kanaan tasa harka bahuu baatte garuu inni itti fufeetu hojii kana hojjetaa jechuudha. Kanaaf warroonni foon bittan illee jechuudha. Namichi kana qofa osoo hin taane kan birootillee tarii jiraachuu danda'a, hin beekamu. Foon ajajattanii yommuu bittan jechuudha. Hanga foon isinii muramee isinii kennamutti foon keessan fudhattanii hanga achi deemtanitti ija nama sanirraa hin buqqifatina. Sababiin isaa namni suni kan fillafiitii jiru osoo hin taane, fillafiitii sanitti osoo hin taane kan foon fannisu gara keessaa gowaadaa keessatti akka ta'edha kan inni dubbate jechuudha. Innillee kan jedhe namoota hin beekne jedhe, namoota hin beekne jedhenna. Namni yeroo achi dhaabbatu iddoo birooti foonsa muree itti dabaluu hin danda'u jechuudha. Garuu yoo namni biraa deeme kan achi keessa jiru sanatti dabalee kan isin ajajjastan dhiisaa jechuudha. Akkasitti walleessin jalaa makeetu foon isinitti gurgurachuu danda'a jechuudha. Baay'ee ulfaataanii jechuudha yeroo ammaa. Akkamitti akka namnis nama amanu, akkamittis amananii alaa akka nyaata waan hin beeku. Maaliif namni biyyaansi ajajatee xibsii waan akkasii irratti of eeguu danda'a haa jennuuti. Garuu wanti waxii keessatti, qaqqalii keessatti fayyadaman maal akka gurguran hin beekamu jechuudha. Maal akka itti makan hin beekamu jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Keessattuu xibsii jechuudha. Ijoolleen tanaan dura waa'ee mana nyaataa sirriitti keessa beektan beekuu dandeessanii jechuudha. Mana nyaataa keessatti amma xibsiin yeroo baay'ee jechuudha xibsii hoggaa hojjetanii. Xibsiin sun keessattuu sa'aatiin misaa irratti hojjetameeti kan taa'u jechuudha. Osoo sa'aatiin misaa hin gahin ni hojjetama, baay'ifamee hojjetama. Mana kastameriin sirriitti jirutti hojiin jirutti jechuudha. Erga hojjetamee booda erga namni sun itti ol seenee callafamee baha jechuudha. Ho'ituma sahanee irratti maxanii tizaazii tokkoof ta'u akkasitti baha jechuudha. Yeroo xibsiin hojjetamu ijoolleen kan mana fira keessanis mana nyaataa keessatti beektanii akkasittidha jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata walumaa galatti iyyuu mana foonii keessatti nyaachuun mana nyaataa keessatti jechuudha. Ani erga wanta kana arge hedduutu akkan jibbe jechuudha. Karaa foon dheedhii akkasumallee shaklaa xibsii irratti of eeguun ni danda'ama haa jennu. Garuu foon wantoota biroo irratti of eeguun hin danda'amu jechuudha. Akkuma dubbadde qayyee waxii irratti, waxii diimaa irratti, deebii xibsii irratti nyaatota garaagaraatu jira. Shiffinfinii wantoota akkasii nyaata garaagaraa jechuudha. Kan akka milaassambirii waan garaagaraatu jira. Erga namni itti xiyyeeffatee hojii kooti jedhee hojii akkasiisan irratti
itti makeetu nyaata kana gurguruu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti nuti mana nyaataa deemnee ajajannee nyaannu hin beekamu, rabbiin nu haa eegu malee jechuudha. Nuti of eegnee hin dandeenyu isa dhugaa dubbachuudhaaf. Amma erga namni haala kanaan foon waddadee jedheetu foon harree waan garaagaraa erga gurguruu eegalee baay'ee ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa ka warri foon jaalattanillee rabbiin isin haa gargaaru. Hanga danda'ameen of eeggannoo godhaa. Ani kan isiniin jedhu yoo jiraate nyaata nyaachuu hin qabne mana foonii keessaa amma jechuudha, nama amanuun gaarii mitiiti. Xibsii akkasumallee shifinfinii qayyi waxii waan akkasii wanta foonni waxii yookiin hojjetamee bahu tokko hojjetachiistanii nyaachuu qabdan malee nyaachuun isin hin barbaachisu jechuudha. Mana keessanitti galaniitu hojjetatuutu filatamaadha. Sababbiin isaa keessatti maal akka hojjetan hin beekan waan ta'eef jechuudha. Keessattuu nyaatonni xababbasamee bahu nyaata hojjetamee taa'uudha malee nyaata daqiiqaa san keessatti xabbafamee bahu miti jechuudha. Xibsiin illee keessattuu sa'aatii misaa irratti jechuudha. Erga misaan darbee illee yoo hafe kan nyaata san hin daffaa waan ta'eef iyyuu isuma sa'aatii misaa irratti hojjetan baay'isanii hojjetanii ho'isanii tizaaziidhaan baasan malee namni tokko ol seenedhaaf sa'aatii sanitti hin bahu jechuudha. Kanaafidha akkasitti hojjetama mana nyaataa keessatti jechuudha. Isiniin jechuu barbaadetan jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa yeroo nyaata fayyadamtan jechuudha. Manatti galtanii hojjetachuutu isinii caala. Xibsiisoo ta'e manatti galtanii xabbafachuutu isinii caala. Akkuma mana nyaataa jiru sanitti manatti hojjetachuun ni danda'ama jechuudha. Malee amanuun hin barbaachisu. Amma booda sirriitti of eeggannoo godhaa. Ani wanta xababbasamee bahu kanarratti isin gorsu waan ta'eef jechuudha. Maaliif akkas foon badaan hin dhufaa hin agarre garuu nyaanni mana nyaataa keessatti osoo sa'aatiin misaa hin gahin kan akka xibsii fireeshii isinitti hin fakkaatin dursa hojjetama waan ta'eef jechuudha. Osoo sa'aatiin misaa hin gahin tizaaziin akka isaan addafneef jecha hojjetanii sana booda akkasitti callafamee baha isiniin jechuu barbaadetan jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Akkanatti gurgurachaa jiranii namni biyya keenya keessa jiru foon bineensotaa, foon harree, foon saree waan akkasitti gurguramaa jira. Of eeggadhaa. Hanga har'aatitti maal akka nyaataa turre hin beeknu hundummaan keenya iyyuu jechuudha. Waaqayyoon immoo namicha kana baga rabbiin isaa aggaallate jechuudha. Warri viidiyoo isaanii muluu hin ilaalin galtanii viidiyoo isaanii muluu ilaaluu dandeessanii. Waaqayyoon nama rabbiin sodaatu nu haa taasisu, nama hojii qulqulluu